maal godhuu qabdee isma kana akkata na'u kaasee taa'ee ni danda'a akka namni cidhamtaa siin jeebar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri hundi keessanuu gaa arraan tana self defense kutaa 14ffaa nama lafa qabee si ukkaamse akkasirra taa'ee si ukkaamse akkamii baastaa sallallaa jechuudha. Kutaa 13 irraa kaasee ilaanga takkatti isinii dabarsinee jirra amma kutaa 14 irra jirra jechuudha. Nama akkanatti qabee akkanatti morma kanarra taa'ee akkas si ukkaamse. Si ukkaamse barra. Si ukkaamse deeroon si jeesu deemaa kaate. Akkas si ukkaamse. Akkamii firra baakte saniifi. Ammallee nama akkas si qabee takka jilba kana akka gararra si qabee akkas si qabee akkamii firra baastaa lamaan kana laallaa jechuudha. Akka na ukkaamsa. Nara taa'ee fuularra jechuudha. Fuula kiyyara na ta'a. Jabeesseen na qaba. Maal godhuu qabdee isma kanaa akka na ukkaamsa irra taa'ee dho'uudhaaf ni hin danda'a. Akkatti si dho'uus ni hin danda'a. Isa jechuun akka dho'uus ni hin danda'a. Qabi jabeessi na ukkaamsee jira waan taateef akkatti darbuu ni hin danda'a. Akka narra jilbiifate. Jilbiifate? Narra jilbiifatee akkana na qaba. Maal godhuu qabdi? Kan wanni ati gootu harki kun duraanuu jalan jiru taakka qabi. Lammaffaa akkanuma micciiramta. Qabi jabeessi. Madam. Kuda afuraffarra jira difeensii. Akka namni micciiramtaan siin jeebar. Leeket. Si galee hayyee hordoftoota keenya salphi difeensii kutaa 14ffaa xumurree kutaa 15ffaa yuutuubii Boonsaa TV irraa argachuu dandeessaa seerii siin jaa.